Kutaa darbee keessatti karaa salphaa ta'een akkaataa kamiin daqiiqa murtaa'e keessatti qabxii barattootaa ida'uu akka dandeenyuu fi abireejii baasuu akka dandeenyu waliin laallee turre. Har'a muka waliin laallu akkaataa kamiin sadarkaa barattootaa baasuu dandeenya yookaan raankii barattootaa baasuu dandeenya kan jedhu waliin laalla. Hanga dhumaatti na hordofaatiniin jecha. Raankii yookaan sadarkaa barattootaa baasuudhaaf maal goonaa? Akkuma baratame seelii keessatti hojjennu irratti tuqaafannee kaaneetu mallattoo walqixaa barreessinaa. Isaa booda raankii kan jettu faakshinii kana barbaanna. Faakshinii kana erga argannee booda maal goonaa? Abireejii giddu galeessa godhannee sadarkaa barattootaa baafna waan ta'eef seelii jalqabaa qabxii barataa sana irratti tuqaafna jechuudha. Abireejii barataa jalqabaa irratti tuqaafna. Erga tuqaafnee booda qoodduu kaanna ishee kana hin dagatiina. Qoodduu kaattu erga qoodduu kaattanii booda immoo deebitanii dhuftanii maal gootu? Hunda ishee selektii gootu. Hunda ishee selektii gootu. Barataa 60, 100, 200 ta'uu danda'a. Hunda selektii gootu jechuudha. Abireejii sana hunduma ishee asii gadi kulamanii sana hunduma ishee selektii gootu. Erga kana gootanii booda yoo laaptooppii fayyadamtu ta'e laaptooppii keessan irratti FN kan jettu kiin jirti. Kiiboordii keessan irra jechuudha. Isaa booda ishee gadi qabdaniitu F4 kan jettu kiin kiiboordii keessan irra jirtu sarara jalqabaa irraatii steeppii arfaffaa irratti argamti. Steeppii arfaffaa irratti ishee argamtu F4 ilaalaati. F4 kan jettu tuqxu jechuudha. Gaafa kana tuqxanii koodii kana isin jedha. Koodii ittiin raankii baafnu kana isin kenna. Koodii ittiin raankii baafnu yoo fudhattanii ilaaltanii mallattoo doolaarii qabdi. Mallattoo doolaarii kana isin kenna jechuudha. Mallattoo doolaarii kan qabdu bukkeetti isin dabala. Mallattoo doolaarii kana isin kenna. Mallattoo doolaarii kan qabdu cina kulamanii fi seelii sanaatti isin dabala jechuudha. Yookaan koodii barroofte sanatti mallattoo doolaarii kana isin dabala. Kana jechuun koodii ittiin raankii baafnu jechuudha. Sanaa booda maal goona? Hin cufna jechuudha ammattuu kana. Kiiboordii keessan irratti shiftii gadi qabaatii cufa. Sanaa booda maal gootu? Kiiboordii keessan irratti intariitti buutu jechuudha. Kiiboordii keessan irraa intariitti gaafa buutanii sadarkaa barataa kanaa isin kaa'aa jechuudha. Sadarkaa barataa jalqabaa. Barataa 100 keessaatii barataa inni jalqabarra jiru kun lammaffaa bahee jechuudha. Barataa 100 keessaatii yoom madaalee adda baasee jedhuuf sila selektii gaafa goonu san hunda selektii goonirra waan ta'eef hunda isaa wal dorgomsiiseetu barataa jalqabaa kana lammaffaa akka inni bahe adda baasee jechuudha. Isaa booda kan hundumaa sadarkaa hundumaa argachuudhaan maal goona? Ishee kana irratti dhufnee mallattoon keenya gaafa mallattoo ida'uutti jijjiiramtu dabil kilikii irratti goona. Dabil kilikii gaafa irratti goonu hunduma isaaniif sadarkaa isaanii nuu kaa'aa jechuudha. Yookaan fiilandilii fayyadamtanii asii gadi gootachuu dandeessu. Bifa kanaan raankii barattootaa baasuu dandeenya jechuudha. Yoo fudhattanii ilaaltan barataan inni kun abireejiin isaa 91 tokkoffaa bahe. Inni kun abireejiin isaa 89.5 lammaffaa bahe. Inni kun abireejiin isaa 87.92 sadaffaa bahe. Arfaffaan 87.83 arfaffaa bahe jechuudha. Bifa kanaan barattootaa maayikiroo sekondii keessatti baasuu dandeessu jechuudha. Yaadannoo keessan irratti barreeffattanii gaafa sadarkaa barattootaa baaftan itti fayyadamaa. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Salphaadha. Tippii bareedaadha waan ta'eef kutaattaan immoo akkaataa kamiin koomentii kennuu dandeenya. Koomentii gaafa jedhu akkaataa kamiin darbeera kufeera jechuu dandeenya kan jedhu isin agarsiisa. Namoonni fuula kanaaf haaraa taatan immoo fuula kanaaf foloo gochuu hin dagatiina. Hanga kutaattaan wal agarutti nagaa naa tura.